Shimar ka fuudhee jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii akkam jirtanii nagaa jirtanii nagaa kootii galata waaqayyoo bakka nagaa taatanii alas viidiyoo haaraadhaan dhufee jira akka jaalattan akka waaqa sheerraa bartan abdiin qabaa yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kootii warra dhuftan subscribe gochuudhaan maatii ta'a akkasumas immoo mallattoo bilbilaa gadxuquudha yeroo hundumaa viidiyoo natattamaan akkasiin bira ga'u godhuu dandeessanii arri jechuudha wanti nani qabadde isiniif dhufe wanta baay'ee isiniif fayyadu jedhee yaada innis maalidha yeroo darbee gaafii garaa nagaafatanii namoota ijoollee hedduun jechuudha gaafii adda addaa nagaafatanii ofii kiyyaa yeroo qabutte jechuudha atattamaan miti baay'ee keessanii kan gaafii keessa isiniif deebisaa ture sababni isaatis natti hin tolle waan ta'eef jechuudha dursee immoo dhiifama isin gaafachuu barbaada uffanni kee maadhaaf naamin jettanii warra astaayitii naaf kennuu barbaadan uffanni koo akkas jira sababni isaatis baay'ee o'aa jira jechuudha kanaafuu uffata furdaa uffata akkasitti of shaffanuu hin danda'amu እና ይፋማስኝ ጀቹ ወርባዳ ቁላኝ ሩባይዛ ወይ ቁላኝ ጀዳማ ከነቲ ነሞኒ አካን መጥፈታኒቶ እዶ ገራገራ ዳይመኒ ዋንታ ይፍቸቹ እና ማሊ ዳወቲና ንስኝ ጀቹ ወርባዶ ሂጆሌ አዳዳ ጆሌ ስርባ አንባይዛ ወይ ስርባ እንደገሩ garumo ijoollee oromoo jechuudha ijoolleen sirban kan baay'ee sagalee qaban kan deeggaramu qaban baay'eetu jira jechuudha amma ani asbiratti yeroo akkan isiniin jedhu sirba deeggaratan jira osoo hin taane haamileen nuti ijoollee oromootiif qabnu yaa sirreessinu isiniin jechuu barbaadetan amma fakkeenyaaf namni tokko yeroo isin namni tokko sirba sirbee yookiin namni tokko hojii tokko hojjetee afaan tokko osoo dubbannu tokko taanee osoo jiru hin deeggaru taanaan jechuudha namoonni soorama fakkeenyaaf ijoollee hedduun oromiifaa warri sirbanii amaariffaan hin sirbu sababni isaan amaariffaan sirban maaliif akka ta'e beektanii asbiratti waan xiqqoo ishee akka hubattan nan barbaada waa'ee sirbaa osoo taane kan haasaa jiru waa'ee wal deeggaruu dhiisuti jechuudha waa'ee sirbaa dhimma sirbaan ni ilaallatu ani sirbu waan ta'eef jechuudha garuu wanta garaagaraa argatan jira sooshaal miidiyaa irratti jechuudha እና fakkeenya jedhee kan isiniif fudhachuu danda'u sirba amma fakkeenyaaf ijoollee garaagaraa singilii garaagaraa baasanii jirani እና afaan oromiifaatiin oduma sirbaa jiranu afaan oromiifaatiin isanii afaan amaariffaatiin sirbu jechuudha isaan amaariffaanis tigriifaanis chaayiniifaanis yoo sirban anaa dhimma kootii miti mataa isaaniiti garuu waan tokko sitti mun barbaada si yaadachiisuun barbaada jechuudha akka saba kiyyaatitti jechuudha akkuma yeroo darbe isiniin jedhee ijoolleen chaayinaalii qabanii akkasumas immoo ijoolleen oromoo nuti walii keenya fi waliin tajaajilu yookaan immoo walii keenya fi sappoortii waliin goonuu waliin deeggarru isiniin jedheen jira akka ammas wanti nani argeessuma jechuudha እና namni tokko arrabaa fi baay'ee gobaziidha isin baay'ee ciccimtuudha yeroo namni tokko waa tokko balleessee deemtanii narrabsitu intalli takka gurbayyoo namni sirba jedhu hin beektan taanan jechuudha እና koominti baay'ee arrabaa afaan oromoo fi amaariffaatiin eessatti akka ta'e hin beeku ani garuu dhiyaatteetti intini gaafii adda addaa gaafatamtee afaan amaariffaatiin sirbiteerti እና ijoolleen oromummaati ati nafxanyaadha ati maaludha jettanii antini jettanii jirtan jechuudha so gabaabumatti wanti nan isiniin jechuu barbaadu isin maalidha jechuun iddoo arrabaatitti tokkoffaarratti isiniin arga iddoo deeggarsaatti irratti immoo omaayyoo eessattuu isin argaa hin jiru nama waggaa deeggartan isin argaa hin jiru lammii keessan yeroo deeggartan isin argaa hin jiru saba keessan yeroo deeggartan isin argaa hin jiru isin bakkee daandiin cufamuu qabutti yoo deemtan tokkoffaarratti bakkee nama arrabsuun jirutti yoo deemtan tokkoffaarratti argamtu sababni isaa maalidha isiniin jechuun barbaada gaafii deebii akkanaaf deebistan keessattuu ijoolleen durbaa sanuma maal dhiira qofaadha dhugaa isiniin jedhu hundumti keessanuu tokkuma እና ማይዳ rakkoon keessan dhugaa isiniin jedhaan maayidha namni tokko yoo waan tokko barsiise namni tokko yoo waan tokko hojjete saba kee lammii kee ta'e maaf hin deeggartu baate gaafa waan xiqqoo ishee balleessee argitu arrabsuudhaaf okay inni sirraa fayyadamaa hin jiru bakka ati lammii isaa ta'uu kee itti argisiisaa hin jirtu sababii kanaaf sirraa fagaachaa jira atoo siin galuun maal si agu እና yeroo hundumaa isiniin jedha yeroo darbeerre viidiyoo waa'ee kanaatti irratti hojjedhee jiraanna yeroo tokko cal jedheetuma sooshaal miidiyaa irra nallaa dhugaa isiniin jedhan rabbi
namoota mimee ijoollee beekamtuu ta'an afaan Oromiffaa duwwaa warra dubbatan fakkeenyaaf TikTok irratti maskii mangee beekamtuudha miti beekamtuudha akka kiyyaatti jechuudha. Inna ishiin Amaariffaa siin dubbatti Oromiffaa siin dubbatti. Okay. Ishii dhiisa. Namoota biraa jechuudha. Namoota afaan Oromiffaa duwwaa dubbatan maafiin deeggartan? Maal rakkoon keessan? Baay'een isaanii immoo gaafa afaan Amaariffaatiin dubbachuu qaban no ishiin nafxanyaa ati eenyu no akkasiin jedhiniin simbira deeggarsi hin jiru. Simbira afaan Oromiffaatiin asooftee afaan Tigiriffaa namoota santuurra caalaa isheedhaaf laalaa jira bakka. Gaafa ishiin afaan Amaariffaatiin hojjettu namoota hedduutu ishee hordofaa. So namni tokko nama isaan dhaga'utti odeessuu jaalata. Nama isaan dhaga'u barsiisuu jaalata malee nama waan tokko narraan barreetti fakkeenyaaf odeessuun barbaadu. Namni kamiyyuu gaafa san immoo isin akka nama san zaranyaa ta'etti yookiin immoo akka namni sun nafxanyaa yookiin afaan biraa isin itti fayyadamtan ta'etti ilaaltu. As biratti waan tokko isin jechuu kan barbaadu jechuudha. Dhugaa isin jedhaa. Guyyaadhaan wanti amma fakkeenyaaf waldeeggaruu jechuun hojii irratti yaadaan wal bukkee dhaabbachuudha. Wanti qarshii nama baasisu yookiin immoo hagas maraa aarsaa nama kaffalsiisuu hin qabu jechuudha. Kanaafuu waldeeggaruu hin dagatinaa isin jechuun barbaada. Yeroo darbellee dubbadhee yeroo hundumaa nan dubbadha. Waldeeggaruu hin dagatinaa. Waldeeggaraa sababni isaatis namni kamiyyuu jechuudha. Lammisaa qotiyyoo abbaan gaafa cabsee ormii morma qarramuu maal jedha? Akkas waan mammaa ka tokko jira. Lammii keetiin deeggartu taanaan lammii keetii iddoon qabduuf taanaan namuu iddoo namni iddoo inti jedhu hin jiru jechuudha. Namni iddoo kennuuf hin jiru jechuudha. Si galee miti? Dursee lammii keenyaaf kan iddoo kennuu qabu nuudha malee lammii keenyaaf kan iddoo kennuu qabu nuyi malee nama biraati miti jechuudha. Namni alaa dhufeetu nu jajjabeessu. Namni alaa dhufee nu dinqisiifatu. Kanaafuu dandeettii namoonni afaan tokko dubbannu jechuudha. Afaan tokko yeroo dubbannu yeroo wal barsiisnu wal deeggaruu yeroo hundumayyuu wal jajjabeessuun dagatamuu qabu jedhee fayyada akka gama kiyyaatitti. Bakka jirtan maratti bakka jirtan deeggaruudha yeroo isin jedhu TikTok YouTube irratti duwwaa miti. Deeggaruun bakka adda addaatti dhugaa isin jedhaan. Maybe wanti isaan hojjetan isin gammachiisu ta'uu danda'a. Garuu namoota jaalatan bakka walitti naafuu dhugaa isin jedha walitti naafuu nama bakka nama gingilchaa beekan miti gingilchaa dhugaa rabbi nama gingilchaatu baay'ata dhiifama naa godhaatu. Namni tokko yeroo guddatu das jechuu qaba gammaduu qabdan. Fakkeenyaaf namni tokko hojii tokko eegalee fira keessanis haa ta'u alagaas haa ta'u gaafa hojii tokko eegaltanii hojjechuu jalqabdan namni sun yoo kasaaraa keessa seenee jechuudha. Sababni isin ittiin gammadaniif hin jiru. Sababni isaatis yoo kasaree namni sun yoo kasareera taanaan isinillee hojii tokko odoo hojjettaniitiin kasartan haamileen keessan gadduu adeema jechuudha. Garuu namni sun yoo hojjeteetu bakkee guddaa ga'e jechuudha. Baay'ee innas nama jedha bakka aanillee boroo hojjedheetiin jijjiiramuu danda'a. Ettanii yaaduu dandeessan. Kanaafuu waldeeggaruu hin dagatinaa waldeeggaruu qabna. Waan hundumarratti jedhe tasinitti nu barbaada. Turtii gaarii isinan jaalladha. Yeroo jalqabaatti warri gara chaayinaalii kanaa dhuftan subscribe gochuun dhammaatii ta'a. Akkasumas mallattoo bilbilaa gadhuudha yeroo hundumaa viidiyoon ani poost godhu akka daddafee isin bira ga'u godhuu ni dandeessu. Galatoomaa turtii gaarii.